ergamoota gaafa jennu maal jechuu keenyadha. Ergamoota jechuun hiiktumti isaa maal jechuudha. Akkuma kana kitaaba qulqulluutiin wal bira qabnee gaafa laallu hiikkaan ergamootaa kitaaba qulqulluu keessatti maal fakkaata? Akkasumas immoo ergamoota jennee kan nuti isaan waamnu kun yoom uumaman? Abboonni keenya yoo xiqqaate kutaa 5tti heeruudhaan jecha ergamaa jedhu ni dubbatu. Adda keessan argitanii beektu mastaatii mastaatii lafa keessanii namni adda isaa argee beeku jira. Ilkaan isaa maal akka fakkaatu jira. Hidhiinsa warri kaan immoo iddoo kana jirti nuun jedhu. Garuu lubbuun isa jirti. Garuu qaama qabdi. Tokkoffaarra kan jiru biyyeedha. Lammaffaan bishaanii, sadaffaan ibiddadha, arfaffaan qilleensadha. Shanaffaan lubbuudha. Ja'affaan ergamoota, torbaffaan yaada ergamootaa jedhama. Saddeettaffaan immoo waaqayyoodha. Yesus Kristos waaqayyoodha jetti tawaayidoon wangeelaa barsiisa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa haalaa fi bakka jirtan hundumaa keessatti ayyaannii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan akkaataa biyya jirtanii hundumaatti akkam yoo nageessanii akkam ooltan akkam bultan. Amiin. Nu eegee arjummaa isaa nu baay'isee guyyoota nuti dabarsinee hundumaatti dhiifama isaatiin nu hordofee guyyaa dhiifamaa kanaan kan nu ga'e Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa yeroo hundumaatti kan galateeffamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Durbummaadhaan deessee durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan kan deessee obboleettiin ergamootaa gonfoo wareegamtootaa abdiin cubbamootaa hati keenya qulqulleettiin dubaroo maaramii akkasuma ergamoonni wareegamtoonni toloonni hundumti isaanii akkaataa taayitaa isaaniitti maqaan isaanii yeroo hundumaa kan kabajamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Kun sagantaa dhimbiibbaa miidiyaa Sootiriyaati. Sagantaan dhimbiibbaa miidiyaa Sootiriyaa miidiyaa keenya miidiyaa Sootiriyaatiin yeroo dhiyoo as kan jalqabe yoo ta'u, mata dureewwan manni kiristaanaa keenya ijoollee ishee ittiin barsiistu keessaa filachuudhaan hayyoota, beektotaa fi barsiisota mana kiristaanaa keenyaa affeertee kan isheen barsiisaa jirtu ta'uusaa ni yaadatama. Maarree guyyaa har'aas mata duree adda ta'eetiin barsiisaa baay'ee jaallannu, barsiisaa baay'ee kabajnu, barsiisaa keenya kaadhimamaa PhD barsiisaa Daaqoon Daani'el Maammoo barataa teewooloojii waggaa arfaffaa fi barsiisaa yuunivarsiitii walqixxee kan ta'an gidduu keenyatti argamanii mata duree qulqulloota ergamoota jedhuun nu barsiisuudhaaf yookaan immoo sagantaa miidiyaa keenya dhimbiibbaa irratti nu wajjiniin hirmaachuudhaaf gidduu keenyatti argamanii jiru. Barsiisaa keenya baga nagaadhaan dhuftan. Ameen. Baga nagaadhaan nu eddan. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa akkuma inni jalqaba irratti ibsuudhaaf yaade miidiyaan Sootiriyaa sagantaa isaa dhimbiibbaa jedhu kana dura mata dureewwan hedduu irratti barsiisota garaagaraa wajjiniin mari'ataa akka ture ni yaadatama. Akkuma kana guyyaa har'aa immoo barsiisaa keenya barsiisaa Daaqoon Daani'el Maammoo wajjiniitiin mata duree ergamoota qulqulloota jedhu wajjiniin waliin turra. Barsiisaa keenya egaa manni kiristaanaa keenya kan isheen barsiistu qulqulloota jettee qulqulloota ergamoota jennee gaafa waamnu qulqulloota keessaa isaan tokko. Qulqulloonni abboonni jiru, qulqulloonni namoonni jiru, qulqulloonni kitaaboleen jiru, qulqulloonni bakkeewwan garaagaraa akkuma kana qulqulloonni wareegamtoonni jiru. Isaan keessaa addatti guyyaa har'aa kan nuti ilaallu ergamoota qulqullootaa kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaaf abboonni keenya akkuma dubbatan dubbiin ijoodhaan yookaan immoo hiikaan galtii akkuma jedhanii ergamoota gaafa jennu maal jechuu keenyadha. Ergamoota jechuun hiiktumti isaa maal jechuudha. Akkuma kana kitaaba qulqulluutiin wal bira qabnee gaafa laallu hiikkaan ergamootaa kitaaba qulqulluu keessatti maal fakkaata? Akkasumas immoo ergamoota jennee kan nuti isaan waamnu kun yoom uumaman? Ishii duraan dursaa na kabajanii sagantaa kanarratti akka hirmaadhu waan affeertaniif miseensonni miidiyaa Sootiriyaa galatoomaan jedha. Ummatootni
mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya alaas biyya keessas teessanii sagalee kana dhagaa jirtan hundumti keessan waa'ee ergamootaa irratti akka dubbannuuf waa'ee isaanis akka beeknuuf waa'ee isaanii beeknes akka itti eebbifannuuf waa'ee isaanii dubbachuun yoo nuuf hin danda'amne iyyuu affeertanii akkan kanarratti yaada kennu waan na taasistaniif duraan dursaa guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa gaaffii gaafatame irratti xiyyeeffachuudhaan hiikkaan ergamootaa maalidha? Ergamootni yoom uumamanii? Kitaaba qulqulluutiin immoo gaafa laallu ergamootni maal jedhamu kan jedhu aga ta'e manni amantaa keenya manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akkasumas kitaabni qulqulluun maal akka jedhu akka fedhaa fakkeenya Waaqayyootti waliin ilaalla. Egaa ergamootni jalqabuma kaasnee gaafa ilaallu ergamoota uumama torbaffaa irratti argamanidha. Waaqayyo jalqabaa amala foonii kan ta'an arfaamume isa itti fufee dukkana uume dhumarratti jaaffaa irratti samiiwwan uume torbaffaa irratti ergamoota uume. Ergamoota jechuun literal meaning gaafa ilaallu yookaan immoo hiika irraa gaafa ilaallu hiika jechaatiin gaafa ilaallu ergamaa jechuun kitaaba beekaan biyya keenyaa Kiflee Waldee kan jedhamu akka hiiketti ergamoota jechuun ergamoota qulqulluu jechuun jiraataa samii kan ta'an guyyaa gaafa dilbataa kan uumaman akkasumas tajaajiltoota Waaqayyoof namaa kan ta'an adda kan ba'an kan filataman jechuudha. Itti fuudhaanis afaan Giriikiitiin kan ergame yookaan kan ergamu jedhames ni hiikamaa jechuudha. Itti fuudhaan immoo ergamoota qofaa miti ergamoota qulqulloota kan jedhu jechi qulqulloota jedhu immoo irratti maxxanfamee waan jiruuf qulqulluu jechuun kan fo'ame adda kan ba'e wantoota jiran irraatii kan fo'ame jechuudha. Kanaaf ergamoota qulqulloota gaafa jennu ergamoota jiran irraatii dubbii qulqullummaadhaaf waa'ee qulqullummaadhaaf kan adda ba'ee kan Waaqayyoon tajaajilu kan nama tajaajilu jechuudha. Egaa eega kana ta'eeti hiikkaan literal meaning yookaan hiikkaan irra keessaa kitaabni qulqulluun immoo haala adda addaatiin ergamoota hiikana. Abboonni keenya yoo xiqqaate kutaa 5tti hiruudhaan jecha ergamaa jedhu ni dubbatu. Tokkoffaanii muudamaan yookaan immoo hangafummaadhaan jechi ergamaa jedhu kitaaba qulqulluu keessatti yeroo inni fayyadu ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 gaafa dubbistan barataa halkanii Niqoodimoos namni jedhamu sun afaan Gi'iziitiin malaakoomuu la'aayihud jedha. Malaakoomuu jechuun hangafa aayihudotaa. Kanaafuu afaan Gi'izirraatii gara afaan Oromootti gaafa finnu hangafa aayihudotaa. Hangafa jechuun ergamaa ta'ee kameera jechuudha kitaaba qulqulluu keessatti. Hangafa sababiin isaa akkuma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatetti hangafa jechuun yoo of xinneessi namni sun tajaajilaa ta'a jechuudha. Ergamaa jechuun kan ergamu kan tajaajiludha waan ta'eef hangafnis hangafummaa isaa yoo sirriitti hubate ni tajaajilaa jechuudha. Kanaafis Kiristoos hangafa hundumaa waan ta'eef dhufee nu tajaajileera waan ta'eef kun dursummaadhaaf hangafummaadhaaf hiikkaan kun laatameera jechuudha. Lammaffaan immoo bulchitoota mana amantaatiif hangafoota jedhamanii katabamaniiru. Keessumaa qulqullichi Yohaannis abbaan mul'ata isaa boqonnaa 1:20 gubbaa irratti waa'ee hangafoota mana amantaa kiristaanota torbanii gaafa ibsu ergamoota jedhee katabeera. Ergamaa mana amantaa qulqulleettii Efesooniif, ergamaa mana amantaa qulqulleettii Looqoodiyaaf jedhee gaafa ergu asirratti ergamaa kan jedhame ergamaa Waaqayyoo yookaan immoo ergamaa guyyaa dilbataa uumame osoo hin taane bulchaa mana amantaa akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Bulchaan mana amantaa har'as mana amantaa keenyatti Malaaka Tsiyoon jedhama. Malaaka Tsiyoon jechuun malaakni namni sun ergamaa ta'e miti. Namadha garuu gaafa laallu maqaatu laatameef jechuudha. Malaaka Tsiyoon, Malaaka Biraan, ergamaa ifaa, ergamaa Tsiyoon jenneetu dubbanna jechuudha. Kun gaafa laallu akkamittidha? Manni amantaa muudama isheen abboota mana amantaa bulchaniif laattudha jechuudha. Sadaffaan hafuurota xuraa'oonis ergamoota jedhamu. Daabiloos seexanni ergamaa jedhama. Ergamaan isaa garuu maaliifidha gaafa jennu ergamaa qulqulluu ture jalqaba. Qulqullaa'ee uumame dhumarratti garuu ergamaadha. Ergamaa akkamitti gaafa jennu ergamaa xuraa'aadha. Ergamaan xuraa'aan jira jechuudha. Ergamaan qulqulluun jira jechuudha. Daabiloos jalqaba ergamaa ture. Dhumarratti garuu hojii akka waan hojjetee fi
xuraa'eera kufee ammas tana ergamaadha. Ergamummaan isaa garuu qulqullummaarraa kan adda ba'edha waan ta'eef kanas Iyyoob boqonnaa 4 lakkoofsa 18 gubbaa gaafa dubbistan akkasumas ergaa Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 gaafa dubbistan akkasumas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa barsiisee raawwatu gara ergamoota seexanaa fi ergamoota isaatiif qophaa'etti darbatamaa jira. Namoonni wanta yakkaa hojjetan namoonni cubbuu hojjetan boolla seexanaaf ergamoota isaatiif qophaa'etti darbatan. Kana jechuun boolla isa olitti jechuudha. Ergamaa kan jedhame asirratti ergamaa waaqayyoo osoo hin taane ergamoota daabiloos kan ta'an jiru daabiloosiin kan hordofan jiru jechuudha. Kanaafuu isaanis ergamoota jedhamu. Qabxii arfaffaanii tajaajiltoonni waaqayyoo keessumaatti raajootni duuka bu'ootnii fi lubootni ergamoota jedhamu. Fakkeenyaaf wangeela Maatewos boqonnaa 10 gaafa dubbisnu waaqayyo gooftaan duuka bu'oota isaa yookaan ergamoota isaa kurna waama jechuudha. Ergamaa jechuun tajaajilaa jechuudha. Kan ergamu jechuudha. Waaqayyo gooftaanis addunyaa keessaa isaan waamee ni erga jedha. Gara addunyaa kanaatti erge jedha. Isatti erge gara addunyaatti erge. Maal akka godhaniif akka barsiisaniif jechuudha. Sagalee waaqayyoo nama 12 ta'anii addunyaa kana bishaanummaa addunyaa kana ashaboo isaaniitiin mi'eessanii addunyaa kanaaf qoricha ta'anii Kiristoos irraa kan baratan addunyaa kanaaf kan ergan ergamoota jedhamu jechuudha. Ergamoonni kun ergamoota waaqayyoo miti. Namoonni ergamoota jedhamu. Barreessonni Kiristoos irraa baratanii waa'ee waaqayyoo addunyaatti lallaban ergamoota jedhamu. Eenyuuf ergamu? Waaqayyoof ergamu jechuudha. Inni biraa fi inni dhumaa ergamoota qulqulluu kan jedhamu. Ergamootni qulqulluun yookaan ergamoota waaqayyoo jedhamanii maqaa addaatiin waamamu. Kun shanaffaadha jechuudha. Ergamootni waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti barreeffamanii jiru. Seera uumamaa irraatii kaasnee gaafa ilaallu seera uumamaa boqonnaa 28 seera uumamaa boqonnaa 32 akkasumas seera bahuuttis gaafa jennu baay'ee dubbisaa deemuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu ergamoonni kun ergamoota waaqayyoo jedhamu. Jarreen armaan olirraati warra arfan irraati ergamoota waaqayyoo jedhamanii gaafa adda ba'an waan har'a irratti odeessaa jirru kana ergamoota qulqulluu warra samiirra jiran sana waa'ee isaanii odeessaa jirra jechuudha. Karaa biraas ergamoonni ergamoota waaqayyoo jedhamu dhiisanii maqaa birootiinis waamamaniiru kitaaba qulqulluutti. Isaan keessaa tokko ijoollee waaqayyoo jedhamaniiru ergamoonni jechuudha. Ergamoonni ijoollee waaqayyoo jedhamaniiru. Kan ammoo kan dubbisnu kitaaba Iyyoob boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 gaafa dubbistan ijoolleen waaqayyoo fuula waaqayyoo dhaabbachuudhaaf deemanii nuun jedha. Seexannis isaanii wajjin dhaabbachuuf deeman nuun jedha. Hubadhaa asirratti seexanaan ijoollee waaqayyoo hin jenne. Ijoollee waaqayyoo seexaaniif fakkifaman waan ta'eef jechuudha. Asirratti ijoollee waaqayyoo kan jedhaman ergamoota waaqayyoo jechuudha. Ergamoonni waaqayyoo ijoollee waaqayyoo jedhamanii barraa'anii jiru. Haa ta'uyyuu malee asirratti yeroo baay'ee namoota baay'eedhaaf gaaffii guddaa kan ta'u seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasanii keessumaa lakkoofsa 6-7 gaafa dubbistan ijoolleen waaqayyoo fi ijoolleen namaa cubbuu hojjetanii jedha. Asirratti ijoollee waaqayyoo samma jennu kanaa wajjin tokko miti jechuudha. Ijoollee waaqayyoo inni seera uumamaa boqonnaa 6tti dubbatame ergamoota waaqayyoo osoo hin taane ijoollee qulqulloota yookaan immoo ijoollee seetirraati dhalatan ijoollee addaamirraati dhufan jechuudha ijoollee qulqullootaa. Dabra qiddus yookaan immoo tabba qulqulluu irratti cubburraa fagaatanii akka ergamootaatti jiraachaa warra turaniif jecha dubbatame ijoollee waaqayyoo jedhamanii waamaniiru. Kiristoosis ijoollee ilma waaqayyoo jedhameera. Nutis ijoollee waaqayyooti ijoollee kiristaanotaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu gaafa dubbisnu kitaaba qulqulluuraatii rakkoo akka nuufneef eenyuuf dubbatame kan jedhu adda baasnee dubbachuun hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni dhumaa hiikkaan ergamootaa kitaaba qulqulluu keessatti urjii barii jedhamanii ergamoota. Urjii barii yookaan qorsa jedhamanitti fakkaata. Qorsa. Ganama urjiiwwan jiran keessaati adda ba'ee kan mul'atu urjiin ganamaa jira. Urjiin kun urjiiwwan biroo ifee argama. Sababa kanaafi kitaabni qulqulluun waa'ee ergamoota kanaa nutti hima jechuudha. Sababiin isaa wanta hunda dura waaqayyo isaan uumeera waan ta'eef nama dura uumeera isaaniin. Ifa dura isaaniin uumeera waan ta'eef uumamtoota biroo ni dursu waan ta'eef urjii barii jedhamaniiru jechuudha. Walumaa galatti ergamootni haala salphaadhaan haala kanaan ibsuun danda'ama yoo keessa gadi dinnes gaariin ta'an ta'eef kan irratti nu gaachuu. Eshi kabajamaa ulfaadhaa barsiisaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessu dhaaltu mootummaa isaa isin haa taasisu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota maatii miidiyaa Sootiriyaa barsiisaan keenya barsiisaa Daaqoon Daani'eel
ergamoonni eenyudha kan jedhu irratti bal'isanii eenyummaa ergamootaa ergamoonni namni illee mataansaa waaqayyoof warri bitaman yookaan immoo waaqayyoo warri tajaajilan ergamoota bakki isaan itti jedhaman akka jiran seexanni illee yookaan saaxinaa'el jalqabatti inni ture suni ergamaa waaqayyoo yookaan immoo maqaa ergamaa jedhu qabatee akka ture garuu ergamichi ergamaa afura xuraa akka ta'e barsiisaan keenya gadi fageessanii nutti himaniiru jechuudha. Ammas kanatti dabalee barsiisaa keenya ergamoonni nuti amma maqaa dhoofnu ergamoota waaqayyoo jennee kan nuti haasofne guyyaa jalqabaa sana warri uumaman jechuudha. Uumaman jenneeti kan nuti haasofnu ergamoonni uumama guyyaa jalqabaati jennee haasofna miti. Ergamoonni guyyaa jalqabaa uumaman kun uumaman gaafa jennu qaama qabu ergamoonni kun qaama qabu yoo ta'e qaama akkamiiti kan isaan qaban qaama immoo hin qaban yoo ta'e jechamni tokko jira namoonni tokko tokko kan isaan dubbatan ergamoonni waaqayyoo abiddaa fi qilleensarraa uumamanii yeroo jedhanii dhageenya. Kanaaf yaada kana lamaan akkamitti walitti firoomsinee yookaan wal qabsiisnee ibsuu dandeenya barsiisa mana kiristaanaa keenya keessaa osoo hin bahin. Isa jedhudha kanarratti dhaggeeffattoota keenyaaf yaada bal'aasaa nu kenna. Ulfaadhaa barsiisaa keenya ammas carraa waan alattanii fi isaan dura garuu wanti dagatamuu hin qabne ergamootni guyyaa isaan uumaman dubbachuun barbaachisaadha asirratti. Ergamoonni uumaman kun qaama qabu kan jedhutti osoo hin ce'in dura jechuudha. Kanaaf ergamootni akka barsiisa mana amantaa keenyaatti keessumaa kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu jalqaba seera uumaadha. Seerri uumamaa haadha kitaabotaa jedhamee kan beekamu seerri uumamaa jechuudha. Waa'ee uumama ergamootaa nutti himu. Haa ta'u iyyuu malee kitaabota warra shakkitootaa hin fudhanne keessumaati kitaaba kuffaalee kan jedhamu irratti nutti hima jechuudha. Ergamootni guyyaa dilbataa akka uumaman nutti hima. Guyyaa dilbataa akka uumaman. Isaan keessaa adda bahee immoo kitaabni Aksimaaroos jedhu abbaa keenya Epifaanoosiin barraa'ee sa'aatii isaa nutti hima jechuudha. Guyyaa dilbataa halkan keessa sa'aatii 9tti ergamootni bakka hin jirreeti gara bakka jiranitti akka dhufan nutti hima jechuudha. Egaa seerri uumamaa nutti himaa dhiisu iyyuu malee jalqaba iccitiidhaan garuu nutti akkas nuun jedha. Jalqaba waaqayyo samii fi lafa uume nuun jedha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa gaafa dubbistan jechuudha. Achuma gadi sittanii lakkoofsa lammaffaa irratti immoo lafti duwwaa turte nuun jedha. Nama sirriitti hubannaaf kitaaba qulqulluu dubbisuuf lafti duwwaa turte gaafa jedhu waa'ee samii dubbachaa hin jiru asirratti hubadhaa. Waa'ee samii dubbachaa hin jiru. Kanaafuu samii keessa waa jira jechuudha. Samii keessa uumamni biroon akka jiru nutti himaa jira. Jalqaba waaqayyo samii fi lafa uumedhee lafti duwwaa turte garuu jedhee samiin uumama akka qabu asirraa xiinxaluu dandeenya jechuudha. Abboonnis nutti hima. Keessumaatti beekaan mana amantaa keenyaa Yohaannis Nafaan Warqee Joon Krooson kan jedhamu jechuudha. Waa'ee uumama kanaa gaafa nutti maaliif akkas jedhe isinitti fakkaataa hin jedha. Sababni isaa inni guddaan waa'ee warra Israa'el nutti dubbata. Warri Israa'el yeroo baay'ee yaadi isaanii yaada foonii waan ta'eef waa'ee samii yoo isaanitti hime isaaniif hin galu. Waa'ee foonii waan yaadaniif waa'ee addunyaa kanaa itti hime waan ta'eef isaanitti hin barbaanne nuun jedha qulqullichi Yohaannis Nafaan Warqee jechuudha. Eega kana booda guyyaa kana uumamaniiru ergamoonni waaqayyo sanbata guddaa sa'aatii 9tti uumamaniiru. Haa ta'u eessaatii dhufan akkamitti dhufan kan jedhu garuu adda baasnee gochoota nurraatii eegama jechuudha. Ergamoonni waaqayyoo akkuma sila jechuuf yaalle bakka hin jirreetii gara bakka jiruutti dhufaniiru. Jedhanii namoonni dubbatan jiru. Yaada lama jira asirratti hubachuu kan qabnu. Warroonni tokko tokko faaruu Daawit boqonnaa 300 lakkoofsa 4 akkasumas Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 7 fudhachuudhaan akkasumas dirsaana Mikaa'el irratti kan dubbatamu jechi waa'ee qulqulluu Mikaa'el qulqulloota ergamoota uumama isaanii kan dubbatu akkasumas Maqaabiyaa 3ffaa irratti jechi dubbatame jira. Ergamoonni ibiddaa fi qilleensa irraati akka uumaman jechi dubbatame jira asirratti. Namoonni baay'een jecha kana fudhachuudhaaf ergamoota kee qilleensaa fi hafuura kan taasistu jedhee kan dubbatame kan barraa'e jira. Namoonni yaada kana fudhachuudhaan caqasoota nama dubbadha irratti hundaa'uudhaan ergamoonni qilleensaa fi abiddarraatti uumaman jedhanii kan dubbatan jiru. Namoonni baay'een immoo lakkii kuni amalummaa isaanii agarsiisa malee isaan bakka hin jirreetti gara bakka jiranitti dhufanii jedhanii immoo kan dubbatan jiru. Haa ta'u iyyuu malee kanaaf sirriitti adda baasnee hubachuun nuti nurraatii eegama jechuudha. Egaa kitaaboleen gaafa dubbifaman iccitiidhaan dubbifamuu qabu. Iccitiidhaan immoo hiikamuutii qabu. Qilleensaa fi abiddaan fakkeeffamu jechuun achirraa uumamanii jechuun miti.
abboonni beekon abboonni baay'een kan sirriitti hiikaniiru jechuudha. Egaa keessumaati namoonni baay'een yaada akkana fudhatanii beekaan mana amantaa Epifiyaanos kan jedhamu kitaaba isaa Aksimaaros jedhamu irratti waa'ee uumama ergamootaa nu kaa'eetu yaada ammaa kana kaa'ee lakkii nuun jedha. Osoo akkas ta'e immoo ergamoonni ni du'u ture. Ergamoonni ni beela'u ture. Sababiin isaa qilleensaaf bishaan amala fooniiti nuun jedha. Amala fooniiti waan ta'eef. Kanaafiyyuu isaan hin beela'an, isaan wayya durani, isaan tasa wanta akkasii keessa hin galan. Qilleensaa fi ibiddarraa uumamuun isaanii amala isaanii nutti agarsiisa. Kanaafiyyuu ergamoonni abiddaa fi qilleensarraa hin uumamne. Hin uumamne isaan. Amala isaanii garuu amala gaafa jennu asirratti raawwii isaanii nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf ijoolleen akka barsiisa mana amantaa keenyaatti ijoolleen qilleensaan fakkeeffamti. Mitire qilleensaan fiidde ijoolleen baay'ee saffisa ijoollee agarsiisuudhaaf qilleensaan agarsiifamte jechuudha. Dargaggeessi immoo abiddaan fakkeeffama. Umuriin dargaggummaa abiddaan fakkeeffama. Namoonni fuudhanii mana jaaratanii immoo bishaaniin fakkeeffama. Bishaan kuul tasgabbaadha mitire. Namoonni fuudhanii mana jaaratanis tasgabbaadha. Akka dargaggeessaan gubanii akka ijoollee immoo fiiganii ariifatan jechuudha. Akkasumas warri jaarsoliin immoo biyyatti fakkeeffamu. Biyyeen du'aadha bakka. Jaarsoliinis warri guddoonis bakka wantoonni nama fixanii jiru waan ta'eef baay'ee nama dhaggeeffatu. Kuriidha jechuudha. Haala kanaan akkas taananii ijoolleen qilleensarraa waan ta'e jechuudha akkas taanaan. Warri kaa'an dhufu jechuudha. Dargaggeessi immoo akkas ta'a jechuudha. Gara namatti nu geessa jechuudha. Amala ibsa jechuudha. Gaafuma waan tokko dubbannu fakkeessanii dubbachuun amala keessa jira miti fakkeessanii dubbachuun jira. Kanaafuu ergamootni Waaqayyoo kan isaan uumaman bakka hin jirreeti gara bakka jirutti. Bakka hin jirreeti Waaqayyoo isaan fide. Cal jedhee jechuudha. Bakka hin jirreeti. Sanbata guddaa isaa isa galetti. Bakka hin jirree gara bakka jirutti isaan fide isa booda jiraatota ta'an jechuudha. Kanaafuu amaloonni ergamootaa amala baay'een tarreeffameeraaf. Hin du'anii, hin fuudhanii, hin heerumanii jiraatota. Bara baraan jiraatu waliin horan isaan. Kanasi gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 30 gubbaarratti waa'ee warra saduuqota. Warri saduuqotaa amala isaanii keessatti ergamoota ni ganu isaan. Ergamootni hin jiranii jedhu. Akkasumas fuudhaaf heerumni gubbaa jira jedhu. Namni tokko gaafa du'u gubbaatti dheemee fuudha jedhu. Akka warra biroo jechuudha. Akkasumas ergamoonni addunyaa kanarratti hin jiran jecha gubbaa immoo jira jedhu. Haala kanaan ergamoota akka isaan walirratti taayisanii fudhachuudhaaf yeroo yaadantu jira. Haa ta'uyyuu malee qilleensaaf ibidda maaliif jedhame kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Qulqulluun Daawit faaruu isaa irratti maaliif jedhe? Qulqulluu Phaawulos Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti maaliif akkas jedhe? Dirsaanii Miikaa'elis maaf jedhe? Maqaabaanis maaliif barreesse jecha kana? Kan jedhuu fi amaloota isaa nutti himuuf jechuudha. Akkuma daa'imni amala ishee baay'ee fiiguu waan ta'eef ibsine qilleensatti fakkeessine. Ergamoonnis baay'ee ariifatoodhaan hojjeta. Baay'ee ariifatu. Ammaan ija keenya lips gaafa gonnu gaafa xinnoo ishee akkas jennu baay'ee fagoodha kun. Isaaniif garuu isaanii olitti keekiroos jedhama afaan Ingiliziitiin. Keekiroos jechuun maayikiroosekindii yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Maayikiroo jechuun 10 the power of 6 jechuudha. Negative. 10 the power of negative baay'ee lakkoofsa xinnoodha kun. Lakkoofsa addunyaa keessa baay'ee lakkoofsa xiqqoodha. Yookaan immoo negative miliyoona tokko jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Sekendii kana bukkee hin geenyu nuti. Hin beeknu nuti kana. Sababa kanaaf fixanatee akkasii yookaan saffisa akkasiitiin baay'ee waan saffisanii fi qilleensaan fakkeeffamaniiru jechuudha. Lammaffaan immoo qilleensaan kan isaan fakkeeffaman hin argaman. Qilleensa hin arginu. Raawwisaa ga'uu hin arginu. Fakkeenyaaf qilleensa tokko muka ta'u gaafa akkas godhu qilleensa jira kunoo muka raasaa jira jenna. Garuu amma naannoo keenya sagaleen hin jiru garuu qilleensa jira. Argaa hin jiru jechuudha. Ergamoonnis ijaan hin argaman. Sababa kanaaf maal jenne irraani isaan qilleensa akka ta'an kitaabni qulqulluun afur qulqulluun dubbateera jechuudha. Akkasuma ibiddatti fakkeeffamuun isaan immoo ifoodha ergamoonni ni ifu. Keessumaati mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa gaafa dubbistanii ergamaan guddaan tokko samii irratti mul'ateera. Isa booda addunyaan kun ni iftee jedha. Ergamaan tokko qofaasaa addunyaa kana ibsuudhaaf aangoo guddaa qaba jechuudha. Ifoo waan ta'aniif. Ifoodha isaan. Biyya ifaa jiraatu of isaaniif ifoodha waan ta'eef. Raamaa Iyyoor kan jennu baaxiinsaa girgiddaansaa ifaan kan hojjetamedha. Ergamoonni sunis ergamoota ifaa waan ta'aniif biyya ifaa waan jirataniif aduun hin jirtu, addeessuun hin jirtu, urjiin hin jirtu biyya isaanii. Isaantiyyuu ifoodha, manni isaaniis ifoodha. Kanaafuu ifa isaanii sana ibsuudhaaf maal jedhamaniiru isaan ibiddarraatii uumaman jechuudha. Akkasumas ibiddi ni dheekkama. Ibiddi caakkaa tokko gaafa qabatu ni guba, ni barbadeessa.
Mana tokko gaafa qabatu ni gubaa ni barbadeessa. Sababa kanaaf ergamoonnis dheekkamuudha. Yaadattoota Sanaakireem namichi jedhamu itti dheekkamaniiru. Zakkaaraasitti qulqulluu Gabri'eel dheekkameera. Yeroo baay'ee ergamoonni baay'een namoota baay'eetti dheekkamaniiru. Hundaam gaafa namatti mul'atan hin sodaatin jalqaba jechuudha. Jalqaba sodaarraa fageessaatti mul'atu. Fakkeenyaaf duroo maarametti gaafa mul'atan hin sodaatin. Akkasumas qulqulluu Zakkaaraasitti gaafa mul'atu hin sodaatin. Ani Gabri'eelaati hin sodaatin. Namoota baay'eetti gaafa mul'atan hin sodaatin. Sababni isaa baay'ee cimoodha. Abda caalaa cimoodha waan ta'eef sababa kanaaf ergamoonni Waaqayyoo abdatti fakkeeffamaniiru kan jedhudha jechuudha. Asitti dabaluudhaan ishee gateetti haa ta'u qilleensaa fi bishaan irraatiin uumamne qilleensaa fi ibidda irraatiin uumamne erga ta'eeti qaama immoo qabu kan jedhu immoo gaaffii baay'een kaa'achuudha. Isaan dura garuu waa'ee qaamaa dhumarratti ilaaluudhaaf ni yaalla. Qaama jechuun aniif isin qaama nuti beeknu baay'eetu jiru. Amma nuti dalgee raangadee olee ishee jedhu beekna jechuudha. Qaama ishee kana qofa beekna. Gurraacha diimaa inni bifa hojii Waaqayyoo kanaa waliin. Kitaabni qulqulluun iccitiidha. Ergamoonni iccitiidha. Nuti yoo ofiif iccitiidha. Isin keessa namni qoosee keessa argitanii beektu laata? Dhaggeeffattoonni kan dhaggeeffachaa jirtan. Adda keessa argitanii beektu mastaatii kaa lafa. Mastaatii lafa keessanii namni adda salaa argee beeku jira. Ilkaansaa maal akka fakkaatu jira. Hidhiinsaa wanta isa keessa jiru iyyuu beekuu danda'u. Garaasaa keessa wanta jiru beekaa laata? Iccitii guddaadha kun. Qaama gaafa jennu fakkeenyaaf garaachi keenya maal fakkaata? Beeknaa? Iccitiidha. Kun akka hubattaniif jedhee dubbachuu barbaada. Ergamoonni qaama qabu kan jedhuuf eeyyee qaama qabu. Qaama akkamii dhumarratti dhufuuf yaala. Qaamni isaanii qaama addaati. Qaama nuti bukkee gahuu hin dandeenye, qaama nuti cina gahuu hin dandeenye. Garuu waa'ee ergamootaa osoo hin dubbatin dura waa'ee lubbuun sun itti himuuf yaala. Lubbuun qaama qabdi. Gaaffii guddaadha kun. Iski lubbuun keessan isa jirti. Mataa keenya keessa immoo namoonni baay'een quba keenya keessa jirti jedhu. Namoonni baay'een jechuudha. Namoota hunda miti. Namoonni baay'een quba keenya keessa jirti jedhu. Warri kaan immoo miila keenya keessa jirti jedhu. Warri kaan immoo iddoo kana jirti nuun jedhu. Garuu lubbuun isa jirti. Garuu qaama qabdi. Abboonni beektonni mana amantaa gaafa barsiisan warri shakkitootana Waaqayyo eessa jira jedhanii gaafa gaafatan baay'ee beekuu waan ta'eef abboonni keenya lubbuun kee isa jirti jedhanii gaafatu. Lubbuun kee isa jirti kan jedhu hin deebisne taanaan waa'ee kee iyyuu hin beekne waa Waaqayyo maaliif gaafatta jedhanii immoo gaafatu jechuudha. Walumaa galatti garuu lubbuun keenya qaama keenya keessa hunda jirti. Lafa qaamni keenya jiru hunduma jirti jechuudha. Lubbuun keenya iddoo hundumaa jirti. Garuu qaama ishee beeknaa? Hin beeknu. Garuu lubbuun qaama qabdi moo hin qabdu? Qabdi. Kanaaf immoo ragaan isin ilaadhu Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 24 waa'ee Alaazaarii fi waa'ee Nawwee dubbisa. Alaazaarii fi Nawween addunyaa kanarra erga turanii booda du'anii lamanuu du'anii gara oliitti deeman. Isa booda Nawwee fi Alaazaan walii dubbachaa turan. Tokko Si'ooliin taa'e yookaan immoo tokko boba'aa Abrahaam jala taa'e tokko immoo Si'ool bakka boba'aa taa'e waliin dubbachaa turan. Wanti dubbatu wanta qaama qabudha. Wanti taa'u wanta qaama qabudha. Wanti Si'ooliin galu wanti gannata galu wanta qaama qabudha. Kanaaf iyyuu jecha kanarraati fudhannee wanta baay'ee dubbachuuti dandeenya jechuudha. Keessumaatii Hereeniyoos beekaan jedhamu keessumaa first century AD yookaan immoo jaarraa tokkoffaa keessa beekaa ka'e barataa duukaa bootaa kan ture Hereeniyoos namni jedhamu nama baay'ee mana amantaatiif kitaabota adda addaa barreesse waa'ee kana akkas nuun jedha. Na hubattaa'e lubbuun qaama hin qabdu jettee yoo natti dubbattee nuun jedha. Lubbuun qaama qabdi siin jedha. Kunis akkamitti dhayoonaan jettee jedha. Fakkeenyaaf lubbuun foon irraati gaafa adda baatu eessatti gara Si'ooliin natti. Dhatti gaafa nu qaama qabdi waan ta'eef jechuudha badda. Si'ooliin natti ganataratti. Qaamni isaanii ija fooniin kan argaman miti. Jechuunis qaamni ergamootaa jechuudha. Kana kan beeku qaama isaanii Waaqayyo qofadha. Waaqayyo qaama isaanii beeka. Isayyuu miti gaafa waa'ee keenya dubbatu. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos rifeensi keessan ana cinatti kan lakkaa'amtedha jedha. Rifeensa keenya baay'ina ishee beekaa. Baay'ina ergamootaa amma nama bukkeetti beekamuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo baay'ina isaanii illee beeka jechuudha. Qaama isaanii, baay'ina isaanii, qomoo isaanii, wanta hundumaa isaanii, yaada isaanii beeka jechuudha Waaqayyo. Asirratti hubachuu kan qabnu ergamootni qaama qabuu kan jedhu akka sirriitti hubannuuf jechuudha. Yaada biroofis nu fayyada kun yeroo baay'ee. Humna keenyaa ol, humna keenyas akka beeknu nu fayyada qabxiin kun jechuudha. Yeroo baay'ee humna keenya ol deemna nuti.
Humna keenya garuu beekuu qabna. Humni keenya agamittidha. Namoonni baay'een waa'ee dubbii ergamootaa isaaniif hin galleef humna isaanii waan wallaalaniif jechuudha. Humna isaanii hin beekan. Kanaafuu humni keenya isa jira kan jedhu sirriitti adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Kanaafis abboonni keenya sadarkaa xinneenya sammuu keenya yookaan immoo riqqate kan jedhamu jechuudha afaan Amaariffaatiin nu barsiisu jechuudha. Riqqatiin sadarkaa 8 qaba asii gadi gaafa lakkoofnu asii gadi lakkaa'achuudha. Nurraatii sammuu keenya irraa fagaachaa deema gaafa asii gadi lakkoofnu jechuudha. Tokkoffaarra kan jiru biyyeedha. Lammaffaan bishaanii, sadaffaan ibiddadha, arfaffaan qilleensadha. Shanaffaan lubbuudha, ja'affaan ergamoota, torbaffaan yaada ergamootaa jedhama, saddeettaffaan immoo waaqayyoodha. Jareen kana asii gadi gaafa lakkaa deemnu sammuu keenya irraa baay'ee fagaa sammuu irraa gaafa jennu badhaa. Hubannaa sammuu keenya jechuudha malee ija keenya irraa miti. Fakkeenyaaf biyyee irraa gaafa kaanu biyyee gaafa ilaallu sirriitti fiizikaal kaaraakteriisa ilaaluu dandeenya. Ijaan ilaaluu dandeenya. Bifa isaa ilaaluu dandeenya. Halluu isaa jechuudha. Akkasumas qabiyyee isaa ilaaluu dandeenya. Gurraacha moo diimaa moo kun maaliif ta'a jennee harkaan qaqqabnee ilaaluu dandeenya biyyee. Sammuu keenyatti dhiyoodha jechuudha kun. Hubachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas bishaan immoo gaafa ilaallu bishaanni agatee biyyee irraatii nutti dhiyaata garuu nurraa fagaata. Bishaanni halluu bishaan namni beeku jira namni hin beeku. Abboonni gaafa nutti dubbatan bishaan dhiiraaf dhalaa qaban hin jedhu. Namoonni baay'ee namoonni hojii hin dhugan. Keessumaa bokkaan asii garroobu dhalaatti fakkeeffama. Bishaan addunyaa kana jiru dhiiraatti fakkeeffama. Jaroonni kun too gaafa ta'an addunyaan kun abaabdi jechuudha. Yookaan immoo maal taati firee laatti jechuudha. Tsiggee yookaan immoo abaaboo laatti. Abaaboon kun firee laatti. Addunyaan kan haala kanaanii wal horaa jedhama jechuudha. Uumama keessa dhalaaf dhiira kan dhabe hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee kun amma beeknu sammuu kee akkamittiin ta'a jechuu dandeenya. Nuti kan beeknu wanta biraa waan ta'eef jechuudha dhiiraaf dhala gaafa jennu. Akkasumas bishaan harkaan hin qabamu. Isa harkaan hin bocoqnu miti wadhaa. Isheen iyyuu harka dhangalaata irraa keenya keessaa jechuudha. Burcuqqoodhaan qabna. Biyyee sila harkaan qabaa turre amma immoo bishaan maal hin qabna burcuqqootaan nurkaa fagaachaa jira jechuudha. Inni sadaffaan ibiddadha. Ibidda asirra bishaan harkaan qabaa turre amma ibidda harkaan qabuu hin dandeenyu jechuudha. Ijaan garuu ilaaluu dandeenya. Gaafa inni boba'u labooba isaa harkaan hin qabnu. Laboobni isaa iyyuu maal akka ta'u sheeppii yookaan bifa akkamii akka qabu hin beeknu. Ammas nurraa fagaachaa jira jechuudha sammuu keenya irraati. Nuukkee jira garuu nurraa fagaachaa jira sammuu hubannaa sammuu keenyaa jechuudha. Inni arfaffaan qilleensa. Qilleensa immoo eessa akka jiru yoo hin beeknu. Kanas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa barsiisu wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3 irratti waa'ee cuuphaa Niqoodemoosiin gaafa barsiisu qilleensi eessaa akka dhufu beektaa ittiin jedhe. Niqoodemoosiin gaafate beekaa Ayihudota jiru nuun beekudha. Sababiin isaa sammuu isaa irraa fagoo ture jechuudha qilleensi. Anoon beeku jedhe. Garuu hojiin hafuura Waaqayyoos akkasidha ittiin jedhe Waaqayyo gooftaan. Garuu gaafanni muka raasuu ni beekta jedhe. Amma sila argaa turre qilleensa argaa turre bishaan argaa turre ibidda argaa turre qilleensa immoo ijaan arguu dadhabne jechuudha. Sammuu keenya irraa fagaachaa jira. Amma immoo arfaffaa shanaffaatti dhufnee lubbuutu nurraa fagaata baay'ee. Lubbuun keenya jirti enne gaafanne hin beeknu isheen jirtu. Isheen immoo cinoo ishee nurraa fagaatte jechuudha. Garuu reeffa tokkoo fi nama fayyaa tokko gaafa bukkee qabnu immoo kun lubbuun qabu kun immoo lubbuu qaba jennee dubbachuu dandeenya. Xinnoodha isheen iyyuu. Sirriitti adda baasnee dubbachuu dandeenya. Inni jaaffaan immoo baay'ee cimaa kan ta'e namootaaf gaaffii kan ta'u ergamoota. Ergamoonni hin jiranidha kan dubbatan namoonni baay'een jiru. Lubbuu keenya irra immoo ergamoonni baay'ee fagaatu. Fakkeenyaaf waa'ee lubbuu wanta baay'ee dubbachuu dandeenya. Namni tokko gaafa deemu, gaafa nyaatu, gaafa uffatu, gaafa taa'u lubbuu qabaa jenna. Sababiin isaa imaajin goone jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ergamoonnoo akkamittiin isaan beekna? Tasan beeknu jechuudha jiraachuu dhiisuu isaanii. Garuu jiru amantiidhaan fudhanna jechuudha. Sammuu keenya irraa fagoo waan ta'aniif jiru nuti arguu dadhabe malee. Sammuun keenya xiqqoo waan taateef ergamoota arguu hin dandeenyu. Raamaa iyyoor jenna. Miistikaal yookaan immoo wanti kun icciitii guddaa nuuf jechuudha arguu hin dandeenyu. Namootatti gaafa mul'atan iyyuu bifa adda addaatiin mul'atu. Sababiin isaa aangoon keenya yookaan immoo humni yookaan beekumsi nuuf kennee beekumsa xiqqoo waan taateef jechuudha. Beekumsa guutuurraati waan gadi buuneef jechuudha. Namoonni ergamoota argan garuu jiru. Sadarkaa qulqullummaa kurnaffaarra gaafa gahan jechuudha. Kan argan jiru. Qulqullummaa addaam jalqabaatti gaafa deebiin jechuudha. Addaam gannata keessatti ergamoonni addaamiif sagadaa turan. Hubadhaa qaama qabu jechuudha asirratti. Gaafa kennaa Waaqayyoon nurraa fudhatamu garuu ergamoonni kanaan dura nuuf sagadaa turan nurraatii gaafa fagaannu ergamoonni nurraa fagaatuun dhokatu jechuudha. Kanaafi kun jaaffaa gaafa torbaffaan immoo yaada ergamootaan. Qulqulluu Gabri'eel maal yaadaa jira maal beekna wanta hedduu qabnu. Qulqulluu Gabri'eel maal yaadaa jira? Qulqulluu Mikaa'el maal yaadaa jira? Hin beeknu wanta ni yaadaa jiru hin beeknu baraachillee. Sa'aatii tokkoof sa'aatii qabadhaati wanta yaadaa turtan barreessaa. Hin beektan.
Sababni isaa ofii keenya wanta yaadnu yoo hin beeknu yaadii ergamootaa baay'ee nurraa fagaata jechuudha. Inni dhumaa Waaqayyoodha. Waaqayyo baay'ee nurraa fagaata. Hubannaa sammuu keenyaatiif. Kanaafuu barsiisni mana amantaa keenyaa keessumatti negeetiif teoloojii jedhama. Yookaan immoo Waaqayyoon beekna garuu hin beeknu jechuudha kun. Waaqayyoon beekna garuu hin beeknu jechuun jechuudha. Waaqayyo jira garuu agarsiisuu hin dandeenyu. Kun hojjechuu hin dandeenyu. Waaqayyoon ni amanna garuu kun hojjechuu hin dandeenyu. Sababni isaa beekna hin beeknudha jechuudha amantaan keenya. Kanaafuu waa'ee isaa irratti Waaqayyoon beekna Waaqayyo jira. Miirri gaafatamu garuu agarsiisuu hin dandeenyu. Sababni isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:19 gubbaarratti Waaqayyoon kan arge eenyu hin jiru jedha. 18 kaasanii kan dubbistan. Haa ta'uyyuu malee bobaa abbaa jala kan ture inni dhufe nutti hime nuun jedha. Bobaa abbaa kan jedhame ilmadha. Yesuus Kiristoos. Ilma argineerra. Sirata qiddaasee yookaan sirna qulqullinsaa keenya irratti wajjin nyaannee wajjin dhunnee nuun jedha. Isaa wajjin nyaanne. Gara obbolootaa dhufe garuu isaanii fudhannee nuun jedha. Obboloota keenya mooteera dhufe immoo laawwadha. Baay'ee mufraa fageessuu hin qabnu. Nutti mul'ateera. Akkamitti akka nuti hubachuu dandeenyutti. Garuu miistikaal yookaan immoo icciitii guddaadha. Ergamoonnis Waaqayyos lubbuu keenyas gaafa ilaallu. Kuni maaliif ta'e gaafa jennu immoo akka Waaqayyo nu hubannuufidha. Asii gadi gaafa dhuftan immoo Waaqayyo irraa kaatanii inni hundumaayyuu arguu danda'a. Ergamoota miti yaada ergamoota arguu danda'a. Qulqulluu Gabri'eel raamaa keessa taa'ee maal yaada akka jiru Waaqayyo beeka. Aniif isin maal yaada akka jirru beeka Waaqayyo. Nu mitiiti yaada keenya beekanne. Yarattoota wangeela keessatti irra deddeebiidhaan laphee isaanii keessa kan jiru sana itti himaa ture. Keessumaa dubartittii ishee ejjite sana yarattu. Ayhuudonni deemanii himatanii Kiristoosis hin barreesse lafarratti. Cubbuu isaanii adda irratti barreesse wadhaa. Cubbuu isaan hojjetan itti barreesse lawadhaa. Baay'ee waggaa baay'ee dura jechuudha. Waaqa waan ta'eef beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu cubbuun itti waggoota baay'ee hojjenne yaada keenya sarraa kan ergamootaas Waaqayyo beeka. Kanaafuu erga kana ta'eeti nuti baay'ee xiqqoodha sammuun keenya waan ta'eef qaama ergamootaa jira garuu hin beeknu. Sababni isaa tokkoffaan ibidda kan qabu hin dandeenye nuti. Qilleensi eessa akka jiru kan hin beekne nuti. Lubbuun keenya bakka kam akka jirtu kan hin beekne nuti. Beekumsi keenya xiqqoo waan ta'eef beekumsa xiqqoo keenyaan Waaqayyoon amanaa ergamootaaf immoo jiraachuu isaanii amanaa tajaajila isaaniittis amanaa fudhachaa yoo jiraanne eebba kan argamsiisu kanadha. Malee ergamoota arguuf nuumtiyyuu dandeettii hin qabnu yookaan immoo ga'umsa hin qabnudha. Asirratti ga'umsa hin qabnu osoo hin taane bilisummaan nuu kennameera. Bilisummaan osoo hin taane hundaa'an dirqama nuu kenname. Qulqulloota taanu jeera. Wangeela Maatoos boqonnaa 5 gaafa dubbistan akka qulqulluu ta'e isinis qulqulloota taanu jedha Kiristoos. Ani qulqulluudha abbaan koo inni samii qulqulluudha isinis qulqulloota taanu jedha. Qulqulloota akka ta'e hunduu ergamoota ni arga. Sababni isaa ergamootaaf nuti obbolootadha. Obbolaaf obbolaan wal arga. Haa ta'uyyuu malee sababa cubbuu keenyaaf maal taanerraa ergamoota arguu hin dandeenyu. Iji cubbamaan haguugamte wanta qulqulluu arguu hin danda'u. Yookaan immoo buddeena qulqulluu sareef laatamu jedhamti. Cubbuun nu keenya jiru sareetti fakkeeffamee wanta qulqulluu ta'e osoo hin arginu olaanaa jirti. Haa ta'uyyuu malee abbaa Hinxoos, abbaa Phaagumii, abboonni jedhaman ergamoota Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel gaafa ol ba'u, qulqulluu Mikaa'el gaafa gadi bu'u argaa turan. Akkasumas Yaaqoob Fenota Loozaa bakka jedhamutti. Maslaaliirra yookaan ol ba'aa ture ergamoonni Waaqayyoo gaafa gadi bu'an, gaafa ol ba'an argaa ture. Waaqayyoo wajjin kan deeman, Waaqayyoof warra ajajaman arguu danda'u. Warri cubbuu wajjin jiraatan garuu ergamoota arguu hin danda'an. Seexana arguuf iyyuu qulqullummaa barbaachisa baddaa. Akka jechi kun isinitti hin cimne yaada. Seexana arguuf maal barbaachisaa? Qulqullummaa barbaachisa. Sababni seexanni ergamaa waan ta'eef jechuudha. Namni cubbuu baay'ee hojjechaa oolu tokko seexana arguu hin danda'u. Hojiidhaan garuu argaa oola, ijaan garuu seexana arguu hin danda'u. Sababiin isaa seexana arguuf iyyuu maal barbaachisaa? Qulqullummaa barbaachisa. Sababiin isaa seexanni mataan isaa iyyuu ergamaadha. Qulqullummaa turraa fuudhame malee ergamummaan isaa akkuma jaraa qaama qabannis. Qaama jarri qaban qaba. Qulqullummaan isaa garuu saaxinaa'el ture seexana ta'el jechuun el shaadaay jecha jedhu afaan Ibruutti dhufee el jechuun waaqayyo jechuudha. Maqaa waaqayyoo isaanirra jira jedhee qulqulluu Museen akka dubbate maqaan waaqayyoo ergamaa saaxina irra ture irraa fudhatame. Seexana ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko qissinnaa qabaatee yoo cubbuu hojjete yookaan immoo yoo nama ajjeese qissinnaa isaa harka irraa fudhatama jechuudha. Akkanatti diiyaabiloos irraas kinnatiin fudhatameera. Qulqullummaan jechi qulqullummaa jedhamtu jechuudha. Har'as namni cubbuu hojjetu ergamoota arguu hin danda'u. Isuma dhiisaatii iyyuu seexana arguu hin danda'u. Hojiin yoo waaqessaa waliin seexana jechuudha.
Har'as aniif isin qulqullummaadhaan yoo jiraanne ergamoota arguu dandeenya. Tokko keenyaaf ergamoonni ramadamanii jiran bitaaf mirgaan argineen beeknu ammoonatti. Cubbuu jecha bal'aanteef. Isaan garuu nu beeku. Maal hojjechaa akka jiru beeku jechuudha. Sababiin isaas Kiristoos ergamootni isaanii fuula Waaqayyoo ilaalaa ol waan ta'eef ergamoota isaanii kan namoota kana hin gaddisiisinaa jedhee kitaaba irratti irraa jira. Ergamoonni isaanii fuula abbaa koo ilaaluu ittiin jedhu. Ergamoonni eenyu? Ergamoonni tokko keenyaa jechuudha. Kanaafuu ergamoota qaba fi kiyyaaf isinis qabdu ala namaa kan jedhan hundumtuu ergama Waaqayyoo qaba. Garuu inni bitaaf inni mirgaa immoo hiika mataa isaa qaba waan ta'eef ergama arguu dhiisuun sadarkaa qulqullummaa keenya irratti hundaa'a jechuudha. Tole galatooma barsiisaa keenya mee kanumaan wal qabatee fakkeenyaaf tokkoon keenya ergamoota mataa keenyaa qabna jettaniittu duras kan naa caqastan Addaamii fi ergamoonni jalqabatti sagadaa fi turan jettanii kaastaniittu kanaan wal qabatee kabaja namaa moo kabaja ergamootaatu caalaa ishee kana osoo tuqxanii darbitanii gaariidha namoonni tokko kanaanis wal qabatee ergamoota ol nuti yookaan immoo dhalli namaa yookaan sanyiin Addaamiyyuu ergamoota ol jedhanii kan dubbatanis jiru. Ergamoota gadis immoo jedhanii kan haasa'an jiru. Yaadni kun lamaan bakka itti wal dhiitu yookaan immoo bakka itti wal dhiibuu qaba. Kanaaf asirratti hubannoo gabaabaa osoo nu keessanii dabartan.